Daabboon shamarran arsiidhaa akka noobeliitti barbaadamtiin argamtu iyyuu warqiidha. Wallaahi warqiidha. Akka noobeliitti barbaadamti. Daabboon shamarran arsiidha. Daabboo hagammaa miidiyaa irratti gadi baate keessaa wanni qirsii fi akkaataa fi asakaataa qabduu yoo jiraatte laalanuyyuu yeroo laalaniyyuu rabbiin na haa dhiisuuti ittiin isheen humnee jiraate tinyette ta shamarran arsiiti. Garuu kijibdan mana madaam hojjedhan illee shintibeetii hambaa miichaa ture waggaa meeqa egalee maal mana madaamii mattan mana madaamin sababatinaa yaadi sa'aatii osoo gisee jinjanaa san hoo jedhe yaadi sa'aatii jinjanaa san osoo waan haasomsiisu qabaadhee hoo jedhe yaaddi yeroo ni qabda gisee waa haasomsiiftu alangallee tana gisee haasomsiiftu idaarii maaltu jiraam yeroo ammaa adaarii tanniin gisee haasomsiiftu yeroo ni jira gisee garuu ofirratti hojjettu yeroo hin jiru adaarii tanniin wali yeroo qaxxu inni jiraamna yeroon gisee ofii kan kete shaaworii seentee minamina jettee jettu hin jirtu wannoon kafarte haadha faate deemi rabbiin see haa kaasuuti ka hin jedhu anini konkaa hatumaa ka nyaatu hin gabbanne ka dhugu hin gabbanne dhiirri tokko tokko ammoo jechuudha maqaasi nyaata yoo nyaachifte hin gabbatu yoo dhuge hin gabbatu anammoo jechuudha dhiira qacaaca luuxxu kana wanni heerumuu diduuf maalinni nyaachiftullee obaaftullee hin gabbatu luuxxuun tun keessa baate tun hin jira kunoo abadan hin mul'atu nama keessa dirqama abbaan ebelumee jettee sotta haxumaan kun jechuudha jaluma san ta'a. Maaf torbee tokkollee waliin hin taa'in dhiirma waa roga qabdu heeruma gisee heerumtan kama gisee waa deddeemu jechuudha waa mul'atu maaliif gurraacha funyaan muraallee hin taane homamu mul'atu heerumaa yoo heerumtan homamu mul'atutti dhiirri diqqoon qabdu dhugaadha. Gina ammoo nyaachiftanii galatan argatan obaaftanii galatan argattan homa diqqoo mul'ata qabu heerumaa kuma sibiraa mul'atutti gowwaallee ta'e diqqoo isii kumatiin mul'atu yoo akka akkatti bulanillee hin beenne ta'e diqqoo isii mormaan mul'atu bakka taa'ee wayii mul'atu waan akkas akkas isanitti heerumaa maal gootarree ta'an rabbumatu waliin isin rakkise waliin rakkate ati gowwaa deette gisee hundaa jennisiifatti alhamdulillah wa shukr. Garaan nu gubatee maal irratti kaasee as dhufe anamma auzu billaahi mina shaytaan rajiim maal irratti kaasee as dhufe maal irratti kaasee dhufe anas ummanni koobintii kun wallaahi billaahi isin shaytana anamma yaada waa'ee kana haasa'uudha hadha hin qabu maal irra buttanii as na fiddan maal jedhee kuullee laa waa'ee kuulleetii miti waa'ee mubaarak shamarran arsii arrabsa jettanii raay'ee achirraa as dhufe thank you achirraa as dhufe waa'ee achirraa as dhufe jechuudha. Daabboon shamarran amantaa rabbi dhugaa nu haa dubbisu rabbi dhugaa irraa kan rabane. Alhamdulillah. Dhiisi maaloo ati dhiisi naan hin jedhina natti fiddanii miree natti dhiisi naan hin jedhina itti caccabsee haasaya laal natti fiddanii kaatanii dhiisi naan hin jedhina gara cabeen haa yaa'u caccabsee haasaya eega natti fiddan dhiisi naan hin jedhina heeruma silaa ka qara abdiirraa kutatte naan jettanii miti wayi ka qara daa'imateen naan jettan wayi amma dhuftaniitiin nullatti naan jettanii homa qara naan jettan jettan ilmaan nu dhalluun argine maa rabbi jedhaati gaafa torbaanii ka'ee haasayaa bar gaafa torbaanii ka'ee haasaya
ilmummaa nu dhallu mee tokkicha isaa qacaacaa fidaan jiru qacaacaan bara dhiirolee teennarraa osoo hin taane jari rabbi jaraa haadhiisu godaa fi gaara hunda qotaa deemti nu irraayi jechuudha tiriimitimantii nu goonu irraayi nu shamarran irraayi malee dhiira kennaafi miti daa'imni nu dhallu gaafa torbaanii ka'ee haasa'e waa akkata dhiirota kennaatiiti miti tiriitimantii nu goonu irraayi kunuunsa nu goonu irraa waan nu nyaannu waan nu sooran irraayi malee ka jaraa hotaateetiin jette aanan gochuu manuffechaa haguma dhaqqabne ol qabaa jirra kama jigee caafi galee jedhe ol qabaa jirra malee homaan jiran ati meeqa dhaltee lama dhalee sadaffaa rabbiyyaa ba'e amma gabsi jedhee si cabee amma lama dhalee sadaffaa rabbiyyaa ba'e indeennesh Doon kutaa biraa dhiiruma kenna jala teettee haasoftii haasoftuu qaba. Isa ta'u haasofsiise waan inni itti gadi qiceetu haasofsiisaa irraa haasoftu. Isin jireenya namaa irratti fokkasuu waliin keessatti rakkatan godha. Haa haasoftu. Waalti nu galchi. Amma dhiirri kutaa biraa fuudheetiin jedhe gara biraa arsii keessa bahee gara biraa fuudheetiin jedhe. Jadi silki makasih nama jalah suuraan suneen silki makasih guys nama jalah haasuun maaf kana natti ulfaata silki makasih haasuun naadiri budanna nyaate na fakkaate guys kan qara gizee kuyeeti jiru akka du'aa kanatti kaasee haasaw wallahi amma silki makasih dubbachuun hedduu na ulfaata hedduu amma namoonni hedduun nu tuffatti minaamina jedhan kan na cannaqa bakka haga cufadhuuf na cannaqa haga cufadhuuf bakka natti ulfaata bakka na cannaqaa mataa kana na ulfaata na aarsaa waan asoo waan dhiisuun beeku haga cufadhuuf maali laata waan godhanii auzu billaahi mina sheexaana rajiim du'aatti na cannaqaa kuma silkii cufadhuuf sadaqaa barattee maadiri wallaahi akkas ta'innaa laata maadiri homa hundaafuu na cannaqaa magizee kuyeetiin jedhu san as keessatti maxxanfadhe akka ganama irraa haasa'e galgal nagga erguma biyya kana gasteenne silkima sila nama takkaa fuudhee gurra qabadhee heloon jedhu silkima nama takka amma gaafa faazarii jalaa kaasuu na jibbisiisu jira faazarii makiyya kana jalaa kaasee silkii heloo jechuu na jibbisiisu akka du'aa kanatti jechuudha du'ee na jibbisiisa wallaahi akka wayii kanatti hedduu na jibbisiisa keessatti amma dhiiraa waliin faa haasa'uu maadiri na jibbisiisa wallaahi billah haasa'ee amma biyya nyaata deem ga'iti hantuuta namoonni xiqqeessa waanaa barreessa namoonni xiqqeessa waanaa barreessa wallaahi yoonu akkasuma nama guyyaa yoo xiqqaate bar torbaanitti harkata akkasii bilbiluu akkamii hojii haasa'uu dadhabda maali arsiisa guree kayetu nauta luuxii shuuxii haadha akkuma seetii kimi bayi quuftu kayetu kodatillee dami gaafa uftaate kootu nauta diqaadha amma jinniin biloonii kiyyaan akka jira amma